Lakki akkuma gaariitti nu dhiyeessite Profeesar baay'ee galatoomii. Asumarraan gara ceeneerra kutaa itti aanutti waan gootummaa isaa kanas sirriitti irraa dubbachuu qabna. Profeesar Kaafteetta. Kutaa lammaffaa jalatti maaliif batteen ajjeefame? Maaliif namni akkasaa kun ajjeefama? Ammoo battee irratti xiyyeeffatanii haga dhumaatitti ajjeesanii reeffa isaa nu garsiisanii namni hundi mataan dhukkubsatee boo'ee akkasiin mataa nu cabsan. Maaliif batteen ajjeefame? Galmi siyaasaa waan kanaa maali? Maal barbaadu warri battee galaafate kun? Abiyyi faan maal barbaadan? Darbee immoo batteenuu uummata keenya maal buusee achirraa maal baranna? Barnoota guddaa nuu kennee jira. Dhalootaaf barnoota inni lafa kaa'e tuttuqxaniittu. Dursa maaliif battee ajjeesu? Khalid sirraan eegala. Batti ajjeesaniif batti anangaan beekutti nama kompromaayisii godhuu miti. Nama fedhii isaatiif aangoo barbaaduu miti. Nama fedhii isaatiif jireenya barbaadu kan taane ani shaahida. Tarta konii yaadadhaa manguddoodhaa fi abbootii adda addaa jaanii maqaa isaanii kaasuun barbaadu bakka inni itti jirutti isa bakka itti jirutti yaamanii teessanii wanni ati barbaaddu yoo barbaadde daldala yoo ta'e nama karaa sii goona. Yoo karaa siyaasaa barbaadde siyaasatti kasin geenyeetu bakka guddaa jira. Bakka guddaa keessee hawaasa kee akka tajaajiltu si goona jaanii ni ture. Kanallee na kaasee natti himee ture. Wanni kuni waa'ee gaafii mataa kiyyaati miti. Gaafii mataa kiyyaa ta'e ani nama ijoolleedhaa dalagatee nama jireenya jiraachuu danda'u nama baratee barsiisuu danda'u duris jireenya kiyya barsiisaa ture. San caalaa private school barsiisaa maallaqa harkachuu ni danda'a. Ani qabsoo kanatti kan hin makame gaafiin Oromoo rakkinni Oromoo akka hiikamu malee rakkinni Oromoo dabree rakkinni Itoophiyaa akka hiikamuuf hin qabsaa'e. Kuni yoo kana hin taane nama tokko intarastii nama tokkootiif fedhii nama tokkootiif yooniin ani wanna kana keessa seenee yooniin kana godhe rabbiinis uummanninis hawaasnis hiriyaan tiyyaas ijoolleen tiyyallee boru maal naan ja'anii je. So kanaafuu kanarraa tokko kanan fudhadhu jee gaafa inni gama baadiyyaa san deeme baadiyyaa san kadeeme inni ta duraa dachii takka xiqqishoo takka qaba. Dachii sanatti yooniin manallee jaaruu danda'e jee qorqorroolee naatti dhawaa jee waan biraan jiru baadiyyaa magaalaa dadhabeetiin jira. Baadiyyattiin gala jeeti waan akkasii yaadaa ture. Eega asaa ajjeesan booda ani guyyuma san warra faamilii isaanii wajjin wal quunnamaa turre reeffa isaa akka achirraan kaafne jaanii hatattamatti wanni isaan godhan maali? Faamilii isaatii fi namoota inni duraan wal tuqeetu ajjeese jaaniiti keezii kana lafaa kaasan. Faamilii isaa qaban, obboleessaa qaban hidhaa naqan. Isaaniitu dachii irratti wal lolanii inni dachii hin qabu bara. Dachii inni qabu sanuu akkamiin bitamee akkamiin eenyurraa fudhatamee hin beekaani. So dachii irra wal lolan obboleeyyaniitu ajjeese jaanii obboleeyyan qabanii hidhan jechuudha. San booda turanii obboleeyyan lakki isaanii miti namoota inni parsanaalii dur rakkina walirraa qabuutu ajjeese jaan. Sadaffaa deebi'aniiti uummata naftanyaa kanaatu ajjeese jaan. So konfiijina uummata keessatti uumanii hawaasa keessatti uumanii warri isaanii haati warra isaa kun amma lubbuudhaan ni jirti anaafisii hojjaasoo hidhee ture. Gaafa inni reeffisaa fuudhamee mana hakimaa keessa sa'a dheeraa ture. Sa'a dheeraa maaliif reeffallee kannanii nawwaallee maaliif qabanii ta'anii faan jeetiin gaafachaa ture. Hin beekuu jette ati maal godhu jirta jennaan anuma hafisa qofaa ture reeffa bira taa'uttiin jiraan jette. Anuma qofaa jira jette. Nama biraa naquu didanii. So isin dubbise isin kun amma lubbuudhaan biyya kana jirti gaaf tokko isin shaayidaa bo'uu ni malti. So batteen nama dhugaan siin jaa nama jiruudhaan rakkatee eega du'ee booda illee awwaalcha dhabe. Ilmi namaa eega du'ee booda kabajaa qaba, awwaalamuu qaba. Awwaalamuun isaalleen rakkina guddaa uumtee jirti. Kanaafuu jaalbattee dhugaan siin jaa dhugaan rabbiitti yaanii nama jeenaa akkanaa nama murannoo akkanaa gizee dubbatu dhugaa haasawni isaatu dhugaan siin jaa qabbanaawaa suutee kasi amansiisu kasuuta sitti himu gizee tokko
سب البليفة يوتي جلان خافني مالي نهيفتني فاسين جا أو أبشر جا وماتي متي ركنا خدا غيسان من خيني وما بها ونين تي بربان بيسان كيستي والكتب ما أمة سبج فاوجين خنا بربان نملي أمني ورمو أكا أمتها براتي خيسان همني أمني ورمو أكنا غورا كنجن نسان أجر سيسوف بكسان دكيتين بكيسان تيجي سان wana kana falmun kaba warri nama oromo da finjani ci turan san isarar dula turan duga rabbi gafas wani ne aso ko to extreme da jani wani guru khul sirri da mit yani gide radulan soda male ejenno male gide to ko maki rad amsa gide to kan ni hasuni san dege ni gora turan ega cirrabe ho ammas basa barbadu ci sa da ka didam da ka khudashan basa dabbate egata basa kana rafude jire gala jireenya ijoollee isaa maatii isaa akkatti jiran rabbi takkicha beekaa ture so gootichi kuni dhugaan sinjaa ummanni oromoo goota olii kabajaa olii kan namuuf nama qabu irraanfachuu nurra hin jiru ijoollee isaa irraanfachuu nurra hin jiru jaalbatteen dhugaa nama akkanaati yoo irraa haasawan gaa dhugaa rabbii guyyaa dheeraa guyyaa lama guyyaa sadii irraa haasawan fixuu hin dandeenyu jaalbattee ani waan tokko gaafa inni du'e dhugaa rabbii ani nama hedduun beekaa nama du'e hedduun beekaa faamilii kiyyaa narraa du'e ani halkanii guyyaa batteedhaaf akkasii boo'een beeku rabbina shaahida rabbina arkutti dhugaa nama rare dhugaa telefoona kiyya gideen arkee bilbila isaatiin yaadadha isaan yaadadha waan hin jiru qabu kanumatti jawaabsa. Baay'ee galatoomi Khalid maal goona maa gochuun hin ulfaata wanni itti jirru waan hamtuu ta'uu arguudha qabna. Battee akkii ifi galaafatanii qorannoolee dhorkanii warra qoratullee dhorkanii hidhanii wanni isaa ragaa guutuudhaan waan beeknudha suni wama dirreerra jiru amma nuyi angaafa duraa komishinii poolisii oromiyaa keessaan argadhe warruma gubbaa jiran irraan argadhe akkamiin akka opereeshiniin isaa akkamitti akka hoogganame gubbaa Abiyyi murteessee san booda akkaataatti duukaa torbanootaaf duukaa deemaa turanii haala eeggataa turanii Finfinnee keessatti mijooftu jedhanii lafanni deemu gaafanni Finfinnee bahu yookaan gaafanni Finfinnee naannawa Finfinnee san keessaa gabbu'ee fagaatu laala jedhamee jala deemsisaa turanii akkaataan dhumarraa opereeshinii sana Araarsaa Mardaa Shaanfaa hooggananii kallattiin komishiniin poolisii Shawaa Bahaa Komaander Taarikuu Dirbaabaan waan kana ifiif maqii deemee poolisoota naannawa san turan naannawa maqii turan karaarraa wanni godhee akkaataa kanaan warri gubbaadhaa ergaman Abiyyi biraas warri ergaman waan kana jala deemanii sirriitti akkaataa isaaniitti ajjeesan ragaa guutuu isaa komishinii poolisii oromiyaa irraan argadhe gaafa dura namuma quuqama qabu namuma baay'ee boo'e nama battee beekutu jira sadarkaa olaanaa keessa poolisii keessallee jiru namoonni quuqama qaban ni jiru. Akkasittiin battee dhabama godhanii san booda akkuma Khalid kaaftee maatiidhaan obboleeyyanidhaan waan ajaa'ibaa maatii boo'ichaan fixanne maatii awwaalallee godhee hin baane obboleessaaf obboleettii qabanii achitti ibsa baasanii akkasiin poolisiin godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa jiru sun uuma kana qindeessanii akkas godhanii ka'anii akkamiin obboleessa hiita akkamiin obboleettii hiita. Gaafa sana galgala namoota hoteelanni keessaa qabamee deeme namoota waan san argan
Gara nama 7 ajjeefame galgala sana Maqii keessatti, magaalaa Maqii keessatti. Namni ijaan waa kana gaafa isaan fuudhanii deeman arge hundi akkasumaan dhabamsiisanii gatan. Akkasiin lubbuun namaa bu'aa dhabee dhabamsiisanii nama kana dirree irratti qorqalbii nu cabsuudha jecha reeffa isaa harka duubatti hidhanii nu garsiisanii bo'oo lolaa keessa waan inni keessa gabbuusanii kabajallee dhorkanii reeffa illee kaaftan jedhanii akkuma sila Khalid nu kaafte waan kana baay'ee mataa nu dhukkubee wanni namni hundi boo'ee Oromoon hundi sabi hundi illee gaddee waan kana. San booda ifumaafuu komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa illee kamti qaama mootummaa gaafsana qorannoo gaggeessuudha deemanii jennaan poolisiin hidhan. Booda kan ammoo qorannoo xumurree jedhaniitu ibsuu didan. Maaliif ni beekama ka eenyu akka ajjeese akkamiin akka ajjeefame jararraas wanni utuma ta'eeyyuu dhugaan eegamu haa ta'uuti ammoo qaamuma ofii komishinii mirga namummaa Itoophiyaa kana qaamuma Abiyyi jaarmiyuma Abiyyi barwanni kun haa ta'u jarumaayyuu dhorkii godhanii akkasittiinidha galaafatanii hooggansa kana nurraa dhorkanii kun hundi akkuma sila kaasamee hooggansa nu dhorkuudha. Oromoon abdii akka kutatu. Abdii kutatee gabrummaatti akka harka kennatu. Akka kana booda uumaa fiduu hin danda'u jedhee namni mataasaa boquusaa cabsatee nan jiraadha kana booda akka jedhu barbaadameetu. Garuu ammoo hin taane dubbiinsa. Oromoon xiiqii keessa galti duruu. Gaafa tokko irraa ajjeestu kuma biqishita. Battee kumaa dhalata. Gaafa battee takka ajjeeftu fakkeenyummaa isaatiin Oromiyaa keessatti battee kuma takkatu dhalata. Kuma takka dhalatee falmata. Gaafa Haacaaluu takka ajjeeftu Haacaaluu meeqa akka uumte beekuudha qabda sila akka warra biyya bushinadhanii Oromoo kana duguuganii fixuu jiran kun hin beekan.